Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Daree Show nagaan koo kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jechaa egaan guyyaa har'aa kan ammoo viidiyoo fayyaa keenya wajjin wal qabatu kan waa'ee rakkoo wal simachuu dhabuu antiijinii gartuu dhiigaa yeroo ulfaa jedhu irratti qopheeffadhee isiniif dhufeen jira. Chaanaalii Daree Showf namooti haaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jechaa chaanaalii koo subscribe, like fi share gochuun na deeggaraa na jajjabeessaan isiniin jedha. Viidiyicha haga xumuraatti daawwadhaan affeerraa kooti. Rakkoo wal simachuu dhabuu antiijinii gartuu dhiigaa yeroo ulfaa yookiin RH incompatibility kan afaan Ingiliffaan jedhamu sun maalinni gartuulee dhiigaa A, B, O jedhaman afurtu jiru. Isaanis gartuu dhiiga A, gartuu dhiiga B, gartuu dhiiga AB fi gartuu dhiiga O jedhamu. Gartuuleen dhiigaa kunniin RH antiijinii kan jedhamu ofirraa qabu. Gartuu dhiigaa RH antiijinii dhiyoo ofirraa qabuun poozitiivii jennaani. Kana jechuun A poozitiivii, B poozitiivii, AB poozitiivii fi O poozitiiviidha. Gartuu dhiigaa kan RH antiijinii D jedhamu ofirraa hin qabneen ammoo negatiivii jennaani. Kana jechuun A negatiivii, B negatiivii, AB negatiivii fi O negatiivii jechuudha. Dhiirri tokkoof dhalaan tokko gaa'ela dhaabbachuun dura yookiin erga dhaabbatanii booda gartuun dhiiga isaanii qorachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf haati tokko gartuun dhiiga ishee negatiivii A yoo ta'e, negatiiv B, negatiiv AB fi negatiiv O yoo ta'eef, abbaan immoo gartuun dhiiga isaatii poozitiivii jechuunis A poozitiivii, B poozitiivii, AB poozitiivii, O poozitiivii yoo ta'e rakkoon kun baay'inaan mudata. Kanaaf haati negatiivii, abbaan poozitiivii akkasumas daa'imni yoo poozitiivii ta'e hedduminaan ni mul'ata. Yeroo ulfaa dhiigni daa'imaaf haadhaa wal keessa waan deemuuf RH antiijinii gartuun dhiiga haadhaa poozitiivii yookiin negatiivii kan ta'e kan daa'imaan wal simachuu dhabuurraan kan ka'e qaamni farra alagaa haadhaa gartuu dhiiga mucaa sanaa akka alagaatti waan ilaaluuf qaamota farra alagaa lolan yookiin antiibadii kan jedhamu oomishti. Qaamni farra alagaa gartuu dhiiga mucaa sanaaf qophaa'e gara dhiiga daa'imaatti makamuun seelota dhiiga diimaa daa'ima sanaa balleessuun daa'imni sun hir'ina dhiigaan akka qabamuu fi akka miidhamu godha. Sababa kanarraa kan ka'es qaamni daa'ima sanaa dhiita'uun hanga sadarkaa du'aatti illee geessisuu ni danda'a. Hubadhaa, qaamni farra alagaa haati qopheessitu sun ulfa jalqabaa irratti gara daa'imaa deemuu hin danda'u. Ulfa lammaffaarraa kan jalqabu waan ta'eef. Haati manaa gartuun dhiiga ishee negatiivii ta'eef abbaan manaa gartuun dhiiga isaa poozitiivii ta'e yeroo ulfaa mana yaalaa dhaqanii hordoffii gochuu qabu. Dawaan yookiin lilmoon farra alagaa haati qopheessite sanaaf kennamu waan jiruuf yaadda'uun hin barbaachisu. Gartuu dhiigaa abbaan manaaf haadha manaarraa RH antiijiniin jiru wal fakkaataa yoo ta'e yookiin gartuun dhiiga haadhaa poozitiivii ta'e kan abbaa immoo negatiivii yoo ta'e rakkoowwan akkasii mudatanii. Sababa rakkoo armaan olitti hirame kanarraa kan ka'e namoonni baay'een mana yaalaa osoo hin deemin daa'ima isaanii garaa keessatti dhabaa waan jiraniif qoratamuunii fi hordoffiin yeroo ulfaa godhamu baay'ee barbaachisaa akka ta'e kanarraa hubachuun ni danda'ama. Daa'imni kamillee sababa kanaan du'uu hin qabdu. Gartuu dhiiga keessanii qoratamtanii ilaalamuun baay'isee ba'eessa. Fayyaan nabinaa maddan irraa argadhee barruu Dooktar Naaviyaa Adgeetuu irraati. Egaan kabajamtoota hordoftoota jaallatamoo chaanaalii Daree Show qophiin ani guyyaa har'aaf waa'ee fayyaa keenyaa irratti wal qabsiisee isiniif qopheesse kan hangamaa ture. Chaanaalii Daree Showf namoonni haaraa taatan ammallee subscribe, like fi share gochuun dagatinaa isiniin jechaa qophii biraaf mata duree haaraan hanga walitti deebinutti kanarraa xumurre. Nagaan turaa, horaa bulaa deebanaa.